السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شير قد هرّا ركاس أجايب ركاس الأفضل عبد الصمد. مين ما كم لما أول سنسا ورّي جوان تاني قفتين. شير قد ما تدرين كين هرّا جوان إنيو خجلوا فيه دكتور أبي جتش جوا جلو خنا ما لساتي كانت تفيد مولي سبرباتي سي مماكسا أورامونين بيكني أو إسافي دي مماكي كان جدورتي دكتور عبد الصمد ركاس أجايبات أكو قبتني الفني يجرو شير قد أهلا وسهلا ورّي عن جوا متى وفين جت شير قد فيديو كان فارا جوا يال هون كسو شير أدرك ورّي جوا أنا فين جت تجرو شيرين قدين فيديو كان يوغو وانتان شير قد جوا تاتي تانا نتو فيديو كان هنغوتو أكنم نقرا وبرتو فيتو أنت أكس جبادة ففجأة جبادة غامي جبادة نما كمالا مانغا دبي كيني إيغالا وان جبدو دبين وان جبدو دبين الله 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 أنغارين برباچسو شيري قفا ففجأة ده هريوتا كيتيف ميسنجران هريوتا كيتيف ergita angowwaadha yoo ofiin jetta ta'e sheerin godhin angowwaa miti jettee ofitti amanta taanaan sheer godhi akkasi dubbiin nama 2000 ofitti irratti dubbiin eegalama arraa dubbiin jabduudha akkasi doktor Abduse ajaa'iba gowwaa tokkotu leenca najjeesa jedhee bosona seene jedhe gowwaan gaafa gowwaa jedhe dubbatu baay'ee tokko nama qaanfachiisa gowwaan gaafa gowwaa jedhee fakkeenya fudhatee waahii gowwaarraa dubbatu waahii sareen dhaluurraa gaafa wanti saroonni waahii sarootaa kanatti mammaaksa babbaay'eeftu sinuma dubbiin bade dhugaan isiniin jedha sheer godha mee nama 300 geessaniitu hanga 1000tti deemaa gaa 1000 geenyaan sana booda dubbiitti jalqabna nama 325 faffacaasa gowwaan eenyu jedhe doktor Abiyyi kan jedhu irratti dubbii dubbanna gowwaan eenyu gowwaa tokkotu ture gowwaan tokko Arsii keessa ture kan beekamu tokko leenca najjeesa jedhee bosona seene irra deebi'aati hiikadhaan isiniifan jedha jecha sana gaafan isiniin jedhu warra siyaasa beeku ofittiidhaaf dubbatama warra dubbii akka gaariitti duruunfateetuma jecha gowwaa jedhame sana Arsii fudhate sana qofittii utuu hin taane nama siyaasatti dubbii hiikachuu danda'u dubbiin dubbatamte sun eenyuun laallatti dhuguma dubbiin kun haala xuulii Arsii dha'uudhaaf jedhamte moo maaliif jedhamte namni jedhee waa hiikachuu dandeessanu dubbii kana qabadha gowwaa tokkotu Arsii keessa ture naan jedhanii gowwaa beekamu tokko gowwaan beekamu sun leencan ajjeesa jedhee bosona seenee bosona keessatti leencaan nyaatamee jedha leencaan nyaatamee ummanni ganda isaa namni isa beeku namichi kun leenca ajjeesee nuuf dhufa jedhanii eeganii hin dhufne guyyaa lammaffaas leenca ajjeesee leenca lama ajjeesee nuuf dhufuudhaaf ture jedhanii eeganii hin dhufne eeganii tarii mootummaan gootummaa namicha kanaa baree badhaasee leencichaa wajjiniin nuuf dhufaa jedhanii eeganii hin dhufne jedhe mammaaksi kun kaleessuma mirqaanaa Dambidoolloo dhaqe irratti uummateetuma ummata Dambidoollootiin ummata Arsii arrabsuudhaaf keessa immoo dubbiin namni hiikachuu danda'u dubbiin ala xuulii Arsii laallattu namichi gowwaan beekamaadha jedhamee fakkeenyi fudhatame Jawaar Mahammad ala xuulii qaalittiitti laallatti Jawaar Mahammadiin jechuu isaati namicha gowwaa tokko ture mammaaksi kun mammaaksa Oromoo keessan turre ofumaa isaatiif an leenca of godhee leenca gaamma Abiyyi keenya isa bosona keessatti Jawaar gowwaa ta'ee Ameerikaarraa dhufee harka isaa gale fakkeenya isaati akkanitti dubbatati Jawaar gowwaan kan koo ummanni na duuka jira jedhee dhufee ana leencatti bu'ee ofii isaatii nyaatamee jira hin eeggatina eeggachuurra maaloo jedhee mammaaksicha sana hiikkate warri gowwaa noo eenyunni dhuguma ummanni Arsii kun gowwaadha ummanni Arsii gowwaa miti gowwaan eenyunni warra dubbii Abiyyi ittiin ummata Oromoo diiguudhaaf qabatee ajandaa akkanaa summii jechisaa sun summii Oromoo diiguudhaaf yeroo Oromoon tokkummaadhaan ka'ee hiriira bahee tokkoomuudhaaf jiru kana keessatti dubbii kana dubbachuunsaa akka ummanni gowwaan siyaasaan beekne waa hiikachuu hin dandeenye akka waan Arsii arrafameet inni Oromoo diiguudhaaf jecha kana dubbate malee Arsiidha wanti inni dubbachuu barbaadan jiru wanti na gowwisiisu gowwilee warra deebii kennuudhaaf laayivii kanarra ba'anii jimmaan akka waan Abiyyi jimmaan bakka bu'ee Arsii arrabsee tokkotti abbaa Jifaar qabarii keessatti utuu hin hambisin
jimmaan guutuutuun arrabsin kaleessa arrabsaa oolani gowwaan dhuguma warra akkasiiti arsiis bakka bu'an arsii irraa deebifna jedhanii warra laayivii irra galanii gadoodaa oolani gowwaan abiyyi jedhaaru sun jawaariin isin ilaallatu jawaar goota jawaar ija oromooti namichi abiyyi wanti inni dubbii kana dubbate waahii gowwaatii waliin laallatu dubbiin jawaariin achitti ilaallatti of leenca godhee jawaariin qeequusaati jawaar anarratti gootummaa argisiifachuu barbaannaan hin qabee hidhe namichan qabee hidhee jiru eeguu dhiisaati anuma jabeeffadhaa jechuusaati hin danda'amu kun ati gowwaatuyyuu jecha akkanaatti fayyadamee of leenca godha dhugaan isin hima malee arsiin akka goota taate inni nuun beeka arsii keessaa gootota malee gowwaa bahuu argeen beeku garuu gowwaan dhaloonni kaleessa warri liiviirra ooltan gowwoota isin dhugaan isin hima isin gowwoota heegee isinirraa harkisanii ciran akkamitti dubbii abiyyi hanga yoonaatti oromoo addaan qooduudha dubbatu hiikachuu wallaaltanii waa'ee siyaasaa dubbanna jettu liiviirra baatanii waa'ee siyaasaa beeknaa dubbii ijoodhaan dubbatamtee ummata addaan qooduu dubbatamallee hiikachuu dadhabdanii namichi jimmaan sun namichi maali jettanii gaafa haasoftan isin dadhabaadha wallaalaadha warri waa'ee arsiirraa deebifna jettan arsiin oromoodha gaafa arsiin tuqame oromoo guutuutu tuqame wanti isin qobaatti arsiirraa deebisuudhaaf jimmaan arrabsuu isin barbaachise hin jiru abiyyi jimmaan bakka bu'ee dhaqee arsii nu arrabsuusaa hin feenu nu arrabsisu wanti nu jenneen hin jiru wanti isin akka waan abiyyi jimmaan bakka bu'uutti halkanii guyyaa maalu jettanii jimmaan arrabsaa ooltan gowwummaa keessaa otuu fakkeenyaaf abiyyi gowwoota warra laayiviirraa iyyuu jedhee fakkeenya fudhate kaleessa isin laallatti dubbiin abiyyi sun gowwoota warra arsii keessaa durleenca ajjeesu bosona seeneen sun soba warri gowwaan amma jiran warra laayiviirraa dubbii siyaasaa hiikachuu dadhabanii abiyyi gowwaanuun jedhee arsii arrabse maaloo arsii arrabsuu barbaadeeti miti inni dubbii isaa ergaa dabarfataa jira oromoo addaan qoodaa of immoo leenca of godhee jawaariin qeequusaati dhugaan jirtu kanum isin hooleeyyiin arsiidhaafis quuqaman qabdan arsiidhaafis namni xabaqaa isin dhaabbate arsiirraa gowwummaa arsiirraa nuu mormaa isiniin jedhee jimmaan arrabsaati oromoo yeroo kana tokkoomuudhaaf cinqamaa jiru addaan qoodaa isiniin jedhen jiru badii abiyyi arsiin gowwaadha yoo jedhe abbaa jifaar qabarii keessatti arrabsuu maaltu fide yaa hooleeyyi isin amma waa beektu siyaasa beeknaa nuti siyaasarraa dubbannaa maaloo hooleeyyii kutaa tokko hin baranne sammuu qafoo jechuun warra badii abiyyi kaleessa sababanni jecha sana fayyadameef abbaa jifaar qabarii keessatti qeequtu hooleeyyii eegee irraa ciruudhaaf barbaachisu isiniin jenna nuti ilmaan oromoo otuu gandummaan qabsoofne ta'e jimma jedhaa oolla otuu gandummaan qabsoofne jawaar takkaa takkitti hanga yoonaa oromoof qabsaa'e guyyaa tokko an arsiidha jedheen dubbanne akka oromootti oromoof farasti jedha isin garuu dubbii kaleessa dubbatamellee hiikachuu dadhabdanii dubbii namni dubbii xinqisaa namni baalaan hin beekne dubbii haalaan hin beeku jedhanii bara namni dubbii kana hiikachuu hin dandeenye akkamitti miidiyaa kana nu wajjiniin fayyadama laayivii galuu dhiisii miidiyaa kana fayyadamuun isiniif hin malle yaa hooleeyyii arsiin bara minilik sanaayyuu harkan kennanne dhugaan isiniin jedha bara minilik sanallee hamma harkiniif harme irraa murarutti oromummaa ofiitii cichee akka lolaa ture gowwummaadhaaf miti gootummaa isaatiif isin kana wallaaltanii abiyyi akka ummanni yeroo kana gandummaa walitti ka'ee wal lolu hojjetaa jira abiyyi akka dhufe aangoo qabatee yoo wallaggaan naqee achitti du'e jimmaniif wallagga waliin dhiisan godhee oromoo addaan qooduuf dubbate kaleessa waa meeqa fakkeenya godhatee dubbataa oole sareenii fi arbii wajjiniin ulfaanii kanas hiikachuun dandeessanu inni kaleessa wanti inni jedhaa oore warra qaallittii jiru arrabsaa oole warra qaallittii jiru irratti fakkeenya godhatee arrabsaa oole fakkeenya arsii jechuunsaa jawaar maqaadhaaf oromoo haa jedhu malee arsii takka dhalate eenyuun beeka kanallee hin beektanu gabbaatanii jimmaan akkana jimma gowwaadha jimmaan dur makiinaa gurmuutti baata abbaan jifaar akkana abbaan jifaaris goota nama seenaa guddaa qabu waan dhaloonni nuti har'aa warra durii qabesii keessatti kaafne arrabsiisuu hin qabnu arrabsuu hin qabnu otuu dhuguma nama siyaasa beeku ta'e dubbiin abiyyi dubbate kun maaliif dubbatame jettanii ajendaan gootan gowwaa waan taataniif dhuguma gowwaan tokko ganda kamuu keessan jira jimmaan keessas gowwaan baay'een jira arsii keessas gowwaan baay'een jira garuu gowwaasa abiyyi fakkeenya godhatee dubbate sanaa miti gowwaa inni akkanatti fakkeenya fudhatamuu qabu warra dubbii kana ajandaa inni baaseef waan inni bocee lafa kaayee uummatattiin qooduudhaaf dubbate wallaalee akka waan duruunfateetuma akka gaariitti
arsiin nu jalaa arrafame abiyya kana jimmaan maal qabsoo beeti maaloodha maal abiyyi yoo waan barbaade jedhe jimmaan guutuu bakka bu'eeti abiyyi jimmaan bakka bu'u jettanii yoo afaan banaa ooltanii yeroo kaan abiyyi jimmaan bakka bu'u Itoophiyaa guutuu bulchaa jira jettanii haasoftu maaliif kaleessa gaafa inni dubbii kana dubbatu abiyyi jimmaan bakka bu'u jettanii jimmaan guutuu arrabsuun isin barbaachisa yaa hooleeyyi siyaasa beektu qaammasin siyaasa dubbachuu beektu nuti warri waa hiikachuu danda'u akkuma viidiyoo sana dhaggeeffanneen gurbaan gowwaan kun mootii gowwaa jaarraa 21ffaa keessaa ofii leenca of fakkeessee nama isa kootii mallas baachuu jira kootii geetaachoo raddaa baachuu jala isa baase jawaari irratti deebi'ee jawaariin gowwaa jedhee qilintoo maakalaawii keessatti jawaariin arrabsuusaa gowwummaan kana caale hin jiru otuu nama beeku kanuma jettanii dhiiftu ture otuu nama waa beeku ta'e abiyyi jawaariin nama kootii geetaachoo raddaa baachuu jala walaloo mallasii barreessuu jala isa baase qeerrootti kaasee isa jedhe har'a galanni jawaar gowwaa jedhameetti mammaakamuudhaaf hin malu ture of leenca of fakkeessee namni gaafa dubbatu maraatummaa isaa irraa baratta waa meeqaan of jajaa oole gurbaan kalees nuti warra birrii abbaa dhibbaati warri akkana jedhan warra farankaa callaati ay angaruu abiyyitti tokko hin gaddu'an baga dhukkeessan irraa kaase akkasin gowwaa taatan warri sooshaal miidiyaa kanarra siyaasan beekne nu argisiise baay'een keessan akkasin hooleeyyii taatan dubbiin abiyyi sun nu argisiise namni akkamitti jecha kana hiikachuu wallaalee akka waan abiyyi jimmaan bakka bu'ee arsii arrabseetti kurrifataa oola eeboo ammas waa beektu rabbi haati warri kaleessa laayivii galtanii afaan bantan kun hooleeyyiin fakkeenyi fudhatamuu qabu namichi gowwaan arsii keessaa laayivii waraabu sun utuu jedhee abiyyi dubbate dhibbaan dhibbattiin akkana jedhaan abiyyiin namichi gowwaan tokko arsii keessa jira kan laayivii waraabu gaafa dubbiin akkanatti dubbatame hiikachuu wallaalee akka gaariitti gabba'ee badooduu yoo jedhee dubbate dhibbaan dhibbatti sirrii isin namni dubbii xinqissaa baalaan hin beekne dubbii haalaan hin beeku jedhama abiyyi oromoo addaan qooduuf dubbii kana dubbate malee arsii arrabsuudhaafis barbaade qobaatti arsii arrabsuu barbaade miti jecha kanaan ummanni kun gandummaadhaan walitti deebi'ee akka jimmaniif arsii wal arrabsu qoyyaaga amma immoo yookiin gaaf tokko shawaa dhaqee eenyuun arrabsaa harargeedhaan waa tokko jedhee gala achi dhaqee gaafa harargee dhaqee immoo dhaqee baaleedhaan waa tokko jedhee gala akkasitti oromoon akka inni afaan wal deebi'u gochuudha kaayyoon isaa malee fakkeenyi isaa sun jawaariin laallatti isintu hiikkachuu wallaale malee namichi gowwaatti fakkeeffamee leenca ajjeesuudhaaf bosona seene jedhama abiyyi mammaaksa wallaale maaliif immoo namicha arsii jechuun barbaachisa inni oduu duriiti seenaa dhaga'eemi namicha gowwaa tokkotu jira dur zabana durii jedhee dubbachuu wallaale maa abiyyi fakkeenya ummata kanatti fakkeenya himuuf barbaachiseemi namicha gowwaa tokkotu zabana durii ture leenca ajjeesuudhaaf bosona seenee leenci namicha sana nyaatee jennaan otuu hin deebiin hafe ummanni numa eega jedhee dubbachuu wallaalle bar arsii wanti maqaan sun dhaamteef akka ummanni afaan wal deebi'ee kurrifataa oolu milkaaheera jechuudha milkeessitaniif isin ajandaa gootanii sooshaal miidiyaa irraa kurrifattanii abiyyi otuu shira hin qabu ta'e mammaaksisaa sun wanti arsii dubbachuu isa barbaachisa jiru jimmaan maqaa dha'uu isa barbaachisu jiru namicha gowwaa tokkotu zabana durii jira jedhee dubbachuu danda'a ture arsii jechiidhamteef akka dubbiinis ni galtee isin gandummaa keessanitti dachaatanii wal fixxanuuf oromoon keenya jaarraa 21ffaa keessa gowwaan hin jiruun si'a bar lakkaa kan eegeen ittiin ciramin sooshaal miidiyaa nu wajjin fayyadamu baay'ee jira jechuudha ijoollee waggaa 7 dubbii abiyyi sana ajandaa godhattee irraan dubbatu mammaaksa mammaakaara ummatatti maaraami namichi tokko arsii keessaa gowwaa tokko jira waa jechuu akka barbaadachumatti qabattee dhiifta turte cufteetiyyuu irra tarkaanfatta gowwaan waanni oromoo addaan qooduudhaaf kana dubbateef mammaaksa takkaan dhagaameen arsii keessa gowwaan tokko jira mammaaksuma dheenga ofii isaatiif uummate bar isinoo warri sooshaal miidiyaa irraa ajandaa gootanii akkamitti nu arrabsaa nuti sanyii maalooti nuti sanyii nadhii gammadaati jimmaan immoo akkanaa wuyi gootummaa keessan kaleessa mirkaneeffattu jechuudha otuu oromoodhaaf quuqamtanii dubbiin kun isiniif galee jennaan maaliif iyyuu fakkeenya fudhatame kun arsii jechi jettu keessa buufamte jettanii dhiiftu abiyyi immoo an jimmaan hin bakka bu'a jedheeti iyyuu jecha kana fayyadamee wanti jimma irratti afaan hin bansiisu warra akkas jettan kun
dhugaan isin jedhaan anjimmaan bakka bu'eetaniin arsii arrabsuufanii arsiin qeeqaara jimmaan bakka bu'een arsii qeeqaara siniin jedhe moo warri sin kaleessa abbaa jifaar biliillee maal jedha afaan banaa ol tayyaa dheedhi viidiyoo kana sheer godhaa warra waa dubbiin galtuuf kan na dhibu otuu fakkeenya fudhachuu barbaade otuu dhuguma oduu durii ummatatti himee fakkeenya fudhachuu barbaade abiy wanti inni arsii keessa gowwaa tokko jira jedhee dubbatuuf hin jiru dubbii waa qabdi ummata addaan qooduuf barbaadamte waan ta'eef namicha gowwaa tokkotu zabana durii jira leenca ajjeesa jedhee bosona seenee leenca ajjeesuudhaaf bosona seenee jennaan leenci isa nyaatee jedhee dubbata malee namicha gowwaa tokkotu arsii keessa jira leenca ajjeesa jedhee bosona seenee leenci sun isa nyaatee jennaan ummanni numa eegaa adras leenca ajjeesee nuu dhufa jedhee ayyaa yaa warra sooshaal miidiyaa kanaa na dhibdu warra isinii wajjiniin gidee tokko siyaasa kana waa xiinxaluullee ta'u wamma oromummaa dubbachuun nama qaanfachiisa bara ummata waan beekne kana yoom eegee irraa cirree waa barsiifna kan jedhanuun abiyyi gaafa yoo wallaggaan naqee wallaggatti du'e jimmanii fi wallaggii wal hin dhiisu jechuunsaa akka wallaggaan naqee inti ni jedhu sodaateeti akka dubbii shakkiin ummata oromoo keessa galtuufi anjimmaadha wallagginiif jimma wal halolu yoo jarri natti bu'an akkan dubbiin akkasitti hiikamti yaa jamaa waa hiikkachuu bara yoo wallagga dhaqee du'e arsiinii fi jimmi maal akkana ta'a ebeluunii fi ebeluun wal irratti duula kaleessa yeroo wallaggaan naqu gootota wallaggaa hunda maqaa waamee mee akkamitti namni tokko waa'ee oromummaa ofiillee hin beekne waa'ee goota faarsee ummata oromoo gootummaa isaa barsiisuudhaaf dubbata fa'i qaanfiin qabu gurbaan abiy qaaniin qabu dhugaan isin jedha ummanni kana jala daa'e harka rukutuuf kaadiroota ofittidha ajaa'iba jawaariin gowwaa taasisuusaa garuu gowwaa isa eege lafarra harkisu ta'uusaa isatti mul'isa abiy gowwaadha mootii jaarraa 21ffaa keessa of leenca of fakkeessee nama mana hidhaa jiru irratti waan hin jirre yayyaacaa oolutu gowwaadha malee jawwee saba isaatiif jecha akka barbaadetti Ameerikaa jiraachuu otuu danda'u baadiyyaa keessa deemee ummata isaatiif otuu qabsaa'uu shiratti xaxanii hidhanii miti gowwaan isa ofii isaatii ummatarra dhaabbatee leenca tokkotu jira jedhee of fakkeenya godhee dubbatutu gowwaadha abiyyi gowwaan jawaar miti gowwaan jawaar qaalittii jiru miti gowwaan dhugaan isiniin jedha akkasitti kan inni of leenca godhee jawaariin gowwaa godhee jawaariin hidheen jira siichi jawaar bahuu hin danda'u isuma jiru jabeeffadhaa siichi jawaar achii bahee dhufee akkana nuu ta'a jettaniin eeginaadha dubbiinsa yoo sii galee dammaqiitti jawaariin mana hidhaatii baafadhu haasaa dhiise yoo nama waa hiikkachuu dandeessu ta'e siichi jawaariin qabee irra taa'een jira jawaar wanti inni siichi dhaqee gochuu danda'u hin jiru isuma jiru jabeeffadhaatii itti deemaa jawaar hidhamee jira jedheera kaleessa si himee baraatee hiikkachuu dadhabdeetiyyuu gandatti deebifte malee an jawaariin hidheen jira jawaar siichi wanti inni bahee sii godhu hin jiru anuma isa jiru jabeeffadhu siin jedhaara dubbii yoo hiikkachuu dandeessa ta'e akkasitti hiikkan ishii arsii kan koo gowwaa kana ta'e jettee liiviirraa iyyuurraa maaliif achi keessatti jawaariin akkas jechuun barbaachise onnee maalii fuudhee akkasitti jawaariin qeeqee of leenca godhee ana jabeeffadhaa jawaar siichi hidhamee jira bahuu hin danda'u akkasitti hiikkatamti dubbiin dhaggeeffanne viidiyoo isaa gisee meeqarra deebi'ee dhaggeeffataan buleera gowwaa tokko jira gowwaa beekamu arsii keessa jedhe fakkeenyichi jawaarii kan ummata oromoo biratti beekamaan gowwaa jedhe malee ofii gowwaan kan ummata oromoo biratti beekamtii qabu gowwaa beekama arsii keessa mammaaksa gaa kun ifuma baasee jawaar jedhe dubbachuu dhiisu malee dhibbatti dubbiin haala xuulii jawaariin jedhame jawaariin qabee hidheen jira isin immoo jawaariin isa hidhaa keessaa siichi akkana ta'ee nuuf dhufa jettanii eeguu dhiisaatii ana jabeeffadhaa siin jedhee sitti maal lakkii ati gowwaadha siin jabeeffannu jawaariin achii baafanna jechuu qabda yoo waa beekta ta'e yoo nama waa beeku ta'e akkas jettee lakkii ati gowwaan si'i jawaarii miti jawaariin numa baafanna qabsoodhaan ati afaan nutti banuu hin dandeessu dheengadda kootii geetaachoo raddaa baataa turte kan akkati kootii geetaachoo araddaa jalaa baatu si godhe jawaaruma atadhaa hiite irra teessee gowwaa jette mammaaksa irratti mammaaktu kana malee si'ii miti leenci jettanii itti muudha qabdu malee ajandaa godhatanii feesbuuk irra baatanii abiyyi arsiidhaan gowwaa jedhe arsiin gowwaa miti jimma gowwaadha igar maaliko
Igarmanyaan. Sheer godhaa hundi keessanuu. An akkanatti waa hiikkadhaan waan xiinxala dubbii xiinxalanna malee can jennee akka xiinxanaa dubbii nyaachuudhaaf dha'ine ganda namaan arrabsinu nuti. Dhugaa isiniin jennaa. Abiyyi waa meeqaan uummata Oromoo diiguudhaaf karoora baafate irratti hojjetaa jira. Isin duuka deemuu isin waa hiikkachuu wallaaltanii afaan bantu yaa hooleeyyii. Akkasii bira waa hiikkadhaa. Hooleeyyii as jala deemtanii itti muddi gaafa jimmaan arrafamu. Gaafa abiyyi dubbii kana dubbatee jennaan gowwoliin liivii bahanii abbaan Jifaar akkana ta'e Minilikiif kophee godhe maaloodha jettee afaan bantu isin hooleeyyiin siyaasan beekne dhugaadha itti muddi jimmaan maalirraa kufuu malee maaloo. Dhugaa dubbachuudhaaf jimmaas ta'u arsiis ta'u hundinuuyyuu saba isaatiif hanga danda'uun qabsaahe. Isin hooleeyyiin har'a gadi baatanii jimmaan xiqqeessuu hin dandeessan. Dhugaa isiniin jenna dhugaa isinitti himna gaafa jimmaan isin afaan guuttattanii dubbattanu hooleeyyiin akka keessanii jimmaan xiqqeessuu hin danda'u. Jimmaan arrabsuu hin danda'u. Jimmaan of dandeessee biyya jiraataa turte. Dhugaa walitti himuu yoo ta'e gaafa Minilik humnaan isinitti seenee amantii isinirraa jijjiiree maqaa keessan Adaanech Ballaxech maal jedhu takka abbaan Jifaar biyya isaanii hin daffarsiifne dhugaa dubbachuudhaaf. Alaas daffaru. Ummata waggaa 150 dura qaroome jechuun ummata jimmaati of jajuuf miti dhugaa jirtu liqimsaa. Warra kaleessa abbaa Jifaar qabrii keessatti arrabsaaruuf dubbiin. Gaafasin abbaan Jifaar Minilikiin sodaate jettan qaroomina jechuun ummata isaanii amantiin akka irraan jijjiiramne maqaan Ballaxech Adaanech Faxaaxech akka hin taaneef malaan gibira ofirraa kaffalanii ummata isaanii tiksuun dhumti qaroomina waggaa 150 otuu hooleeyyiin hin beekin qaroomanidha abbaan Jifaar. Abbaan Jifaar waggaa 150 dura akka nama biyya biraatti akka faranjootaatti ummata qaroome akka ummanni isaanii hin gabroomneef godhaa turedha. Gaafa yoo dhugaa walitti himna abbaan Jifaar akkana ta'e jettee afaan banuu barbaaddu siin jenna. Warra abbaa Jifaar qabrii keessatti arrabsitu gootummaa abbaa Jifaar. Abbaan Jifaar biyya isaanii hin daffarsiifne. Karaa kamiin haa ta'u siyaasa kamitti fayyadamanii haa ta'u akka ummanni isaanii hin tuqamne godhanii ummata isaanii har'a yoona maqaan irraan jijjiiramin jimmaan keessa qofittiidha Oromoon qulqulluu maqaan Oromoo qulqulluu kan jiru. Kan amantii ofii tikfatee dhibbaan dhibbatti amantii ofii qabatee jiru jimmaadha yoo dhugaa dubbachuu ta'e. Gandummaatti nuun seensisinaadhaaf callisne. Gabbaatanii gaafa sana kan keenya ofirraa maal ta'a. Waan duriin kaasinaa. Abbaan Jifaar hunda keessanitti akka caammaa itti keewwatan akka shanti beetiirra ta'an isin barsiisaa ture dhugaa dubbachuu. Hunda keessan. Qaroomina yoo ta'e eessaa dhufee yoo jettan abbaa Jifaartu Itoophiyaa guutuu barsiise jedhaati fudhaa dhiisaa. Walitti himna. Waa'ee qaroominaa akkaataa shanti beetii yookiin shanti beetii afaan Oromootiin maal jedhama bannaataa jechuun naan galuun. Zuulii moo isallee akkaataa irra ta'an dur baarzaa fi adda addaa keessatti fiigdanii fincaanaa turtanii hundi keessan warri hamma abbaa Jifaar qabrii keessatti arrabsuu barbaadan jechuu kooti. Miila duwwaadhaan deemaa turtan qoraattii miilatti caloo jedhe miilli hamman isin babayee hundi keessan caammaallee akkatti keewwatanu kan qaroominaan waa qaroomu jechuun bar dubbiin jabduudha min beeytanu isin abbaa Jifaariif kabajatu mala dhugaa dubbachuu. Abbaa Jifaariif kabajatu mala. Maqaan ummata keenyaa amma akka kabajametti jira. Maqaan ummata keenyaa irraa jijjiiramee Ballaxech Adaanech Diqilish Miniqish jedhee amantiin dhibbaan dhibbatti tikfamee harraga jimmaan qofittiidha gaayoo gaa walitti dhugaa himuun isinitti hadhoofte jechuudha warra kaleessa gabbee abbaan Jifaar akkana ta'e Minilikiif akkana ta'aa ture wayyoyoyo jettanuuf waa lilliqimsaa jechuudhumaaf gizee tokko garuu dubbiin abiyyi kaleessa jimmaan bakka hin bu'u warra abbaa Jifaar isa durii dubbate irraa dubbanna nuti dubbiin kaleessa waa'ee arsiitis hin laallattu dubbiin jawaarumaaf jedhamte isa nadhiisa garuu gabbaatanii jimmaan hin arrabsinaa isinitti himna akkas abbaa Jifaariif galata galchaa dhugaa isinitti himna waa meeqa isiniif godhani abbaan Jifaar caammaa akkatti keewwatan isin barsiisan akkaataa shanti beetiirra ta'anii itti fincaanan isin barsiisan qaroomina waan adda addaa uffata kan awwala uffatuma akka itti uffatamu ummata kana barsiise bar waa danuudhaam galanni abbaa Jifaar Oromoo biraa qaban Itoophiyaa guutuu biraa qaban himameen dhumu garuu har'a isin abbaa Jifaar qabrii keessatti nu jalaa xiqqeessuu barbaaddu hin xiqqeessinaa dhugaan jirtu kan dur baay'een namaadha kutaan biraa gogaaloonii kana toffatama dhugaan isin hima gogaaloonii irraa bahee goskamee aduu keessatti intini godhamee
harkoodha asiin akkana itti mummuramee kalloo gogaa loonii uffatu jennu baay'een dhugaan jirtu immoo kan abbaan jifaar bara waggaa 550 dura kanas sammuu isaaniitiin xiinxalanii uffatallee shuraaba kan waa hunda Itoophiyaa keessatti akka awwala jalqabatti hojjetamu kan godhan isaan uffatallee uffachuu isin barsiisan galata galchaafi jechuudha. Eddee galataatti galata galchuun bareeda. Abbaa jifaariif galata barbaachisa Oromoo Itoophiyaa guutuu bira. Dur miila dawwaa qoraattii keessa deemtee miilli sirratti darrabbaa'ee hammana bahee xogibaa taatee deemtu caammaa sitti ka'an. Caammaan akkanatti keewwatama. Itoophiyaa guutuu barsiisanii caammaa keewwatamus waggaa 550 dura yeroo uummanni waan beekne hundisaa gogaa uffatee miila duwwaa batar jedhee akkana jedhaa deemu uffanni akka ta'uwwatamu caammaan akka keewwatamu waa'ee abbaa jifaar irraa waa'ee kana biyyi kaleessaa cufnee jirra jechuudha ajandaa kaleessaa cufneera amma waa'ee isa sin abbaan jifaar dura akkana ta'anii abbaan jifaar akkana ta'anii ummata isaanii maal jettan dhuma isiniif deebisuuf jechuudha abbaan jifaar nama jimmarra darbee Itoophiyaa guutuurra darbee ummata Suudi Arabiyaatiif midhaan geessee achitti gargaaraa turedha bara abbaan jifaar karaa amantiitiinis yoo ta'e nama Itoophiyaa keessatti darbee dhaqee Suudi Arabiyaa keessatti Ka'abaa bukkeetti maskiida sana ijaare galateeffadhaa galatatu malaaf dhugaan jirtu immoo kana isinitti himna gaafa isinitti himuu barbaachisu waa'ee abbaa jifaar waa'ee kaleessaa xumurre sana liqimsaa garuu abbaa jifaar xiqqeessuudhaaf amalee hin qabdannu isin cuucileen baay'ee namaadhaa kan waan nyaatu hin qabne fidanii jimmaan keessa qubachiisanii jennaan farda isaanii harkisee inni kan buna qoonfaree inni kan ga'oo hidhee jiraataa ture kunis galatatu malaaf abbaa jifaariif malee abbaan jifaar akkana nu godhe abbaan jifaar akkana nu ta'e jedhanii arrabsuudhaaf hin ta'u. Dhugaan jirtu kana bara dhugaa dubbachuu irratti natti tola. Abbaan jifaar ummata bara beelaan dhumuudhaaf beelli itti hammaatte kottaa qabeenyi kan koo kan keessanii otuu nu nyaannee jirru isin beelaan hin dhuminaa. Ijoolleen isaanii dhufanii nu bira hojjetanii abbaa jifaar bira midhaan kuntaalaan hammi ta'e kennamnaaniif fudhatanii galanii maatii ofiittiin jiraachifataa turan galatatu malaaf abbaa jifaar irraa jechuudha. Amantiin akkasirraan jijjiiramne akka Itoophiyaa keessatti amantiin jabaattee lafa qabattee turtu kan godhe abbaa jifaar. Amantiin Minilik uummatarraa jijjiiree kaan ortodoksii godhee kaan pheenxee godhee masqala addarra kakaa'ee maqaa itti jijjiiree ballaxech adaanech misqilqil jedhee maqaa irraa jijjiire. Mee jimmaan keessatti amantiin maaliif akkana jabeeffama? Maqaan uummata jimmaa kun maaliif amantiin jaraa irraan jijjiiramin? Maaliif warri kaan keessan baay'anne jettanii yoo xiinxaltan abbaan jifaar waggaa 550 dura qaroomanii uummanni koo kun yoon ka'e amma lolatti seene ammaaf waraana gahaa of harkaan qabu uummata koo kana cabsuu danda'a amantii irraa jijjiiruu danda'a. Sababa kanaaf siyaasaan uummata kan koorraa karaa danda'amuun akka inni dhufee itti lalee uummata koon cabsine gochuun qaba. Galatatu malaaf. Galateeffatamuutu malaaf abbaa jifaarii. Waadanuudha. Isa sin abbaan jifaar Minilikiif caammaa tolcheettan Minilikiin qofaaf miti. Itoophiyaan guutuun jimmarraa yookiin abbaa jifaar irraa barte caammaa keewwachuu. Kunis galata malee Minilikiin qofitti miti kan caammaa keewwachuu abbaa jifaar irraa bare. Waadanuu abbaa jifaar irraa barame. Galata isaanii himnee hin dandeenyu. Galateeffadhaa siniin jechuufi bara. Galateeffadhaa abbaa jifaar. Ittiin qeeqamuu hin qabu bar namni waan uummanni hin beekne. Kan silaa miilli sirratti darrabbaa'ee miila duwwaa qeensi sirraa dhumee qoraattiidhaan miilli hammana si ba'u caammaa fide Itoophiyaa keessa galchee akkaataa caammaan itti keewwatamu barsiisuun ittiin arrafamuu qaba. Abbaan jifaar Minilikiif caammaa godhee maaloodha. Minilikiin qofaa miti uummata Itoophiyaa guutuutu caammaa keewwachuu abbaa jifaar irraa bare. Uffata uffachuu abbaa jifaartu isin barsiise dhugaan jirtu kan liqimsa. Alkizbu haraam walau kaana qaliilan jechuun jecha akkanaa kana dhoksitanii waanuma hin jirre gootummaa ofii qofa gaafa faarsitan jechuudha. Hin aarinaa. Amma dubbiin ganda tokkorraa dubbataa hin jiru. Hunduma warra abbaa jifaar irratti afaan baruu barbaaduufan deebiin jirtu kan. Abbaan jifaar Oromoo biraas ta'e Itoophiyaa guutuu biraa nama galata qabu. Achi qofaa miti Araba biraa nama galata qabu. Har'a uummanni hajjiidhaa dhaqu maskiida eenyu keessa qubataa jira. Rabbiin qabrii keessa hin caffee jannataa isiniif godhu abbaa jifaar. Dhugaan jirtu kana bar nuti ilmaan isaanii seenaa isaanii waan isaan gaarii hojjetan dhiifne yoo waan hin taaneen isaan arrabsamanu ilaaluu hin dandeenyu. Eenyunni ijaare mootii warra yeroo sana Minilik maal hojjettanii afaan bandan keessaa eenyunni Itoophiyaa irra darbee Suudi Arabiyaa keessatti maskiida rabbii ijaarchise. Jira? Hin jiru bar yoo jira naan jette fidi. Hin jiru. Eenyunni mootii biyya bulchaaru tokko wajjiniin uummata isaa tiksee akka amantiin irraan jijjiiramne godhe.
loluu yoo ta'e ko waraana gaa ofirkaan qabu yoo lole ummanni kun narkaadhuma amantii irraa jijjiirama jedhaniitiyyuu siyaasatti fayyadamanii amantii isaatti ummata isaaniif tikfatan malee itti lolanii akka warra kaaniitti dhumuu hin wallaalle hin loluun eenyuuf miti siyaasatti fayyadamte lubbuu kee oolfachuun. Gootummaan du'a qofaa yoo mirkaneeffama ta'e warri du'an maal fayyadan warra jirutuyyuu waa buusaa jira. Gootummaan du'uu qofaan hin argisiifamu. Warri kaleessa jimmaan keessaa kan bunarraa kufee du'e malee maalirraa kufee du'e malee gootummaadhaaf kan maal ta'e du'e jettanii afaan bantan gootummaan du'uu qofittiidhaan mirkanaa yoo ta'e dogongortaniif otuun di'in gootummaa kan kee mirkaneessuu dandeessa akka abbaa jifaaritti otuu ummata kee ajjeesin gootummaa kee mirkaneessisuu dandeessa. Du'a gootummaa jedhamurra otuun du'in goota jedhamuutu irra mirkaneessa dhugaa jirtu immoo kana liqimsaa fudhaa sheer godhaa. Gondummaa dubbataan jiru waa'ee abbaa jifaar qofarraan dubbachuu jira. Waa'ee abbaa jifaar qofaan gandummaa waa jimmaan faarsuudhaaf otuu ta'e halkanii guyyaan abbichuu koo jedha waan inni intini ta'eef. Dhugaan jirtu kana aman anan waa'ee gandummaa dubbataan jiru waa'ee abbaan jifaar qabarii keessatti tuqamuu qofatti irraan dubbachuu jira. Du'anii goota jedhamuu qofittiin goota naman godhu jiraataniillee siyaasatti fayyadamtee goota jedhamuu hin dandeessa otuu hin du'in. Jimmaan caatii irraa moo mukarra bunarraa kuftee du'uu malee takka maal hin taane hin beeytan usin kan keessan qofitti faarsaa ooltu waan ta'eef ummanni keenya amantii jabeessa waan ta'eef waa'ee isa sina waa bicuusi yoo namni tokko gufuun dha'ee du'ee jedhe seenaa kitaaba barreessuudha ebeluun gootummaan isaa akkana fardarraa kufee du'ee qamaal isas taanaan walitti himnaa dhiisa. Ummanni keenya waan amantii isaa jabeessuuf wama